keessa jaartii ta'ee osin didde gurra qabdee kabaltee algaratti ol darbatta namni si dubbatu hin jiru. Biyya faranjiitti akkasin ta'uu jedhanuu dhugaadha. Waan si dhibu keessa biyya tanatti nama keenyarra guddaan seera biyya tanaa sodaata. Nama keenyarra biyya tanatti nama keenya manguddummaa teessifaturra poolisiin biyya kanaa yoo manguddoo hojjetee sirra bareedaadha. Maaliif kan jettu yoo ta'e namni keenya isii bira yoo dhufes adda bahii jaan. Isa yoo bira dhufes adda bahii jaan. Garuu isaan lameen bira gisee dhufe akkamitti adda baatanii maalidhaa jaan. Isaan lameen warratti naasaan garuu kana bira yoo dhufe kana bira gaarii fakkaateeti insi miidhaa akkana si godheemu akkas si godheemu jaanii. Gaarii jidduutti naasaan. Ammoo poolisiin yoo dhufte fakkeenyaaf amma poolisiitti yaamtii bara kana gootee warra jaan. Manguddoo biyya namarra mangudduma biyya tana keessa jirturra poolisiin irra wayya. Akka jirtu irra dhaabata. Poolisii yoo dhufte kiiloomeetira 500 mana jaartii irra fagaadhu namaan jetti karaa koolati. No, kajib. Kiiloomeetira meeqa irraa nama fageeti? Gattee si qoratti. Walii tanas ni ilaalti. Tanas ni ilaalti. Yoo ani yakkamtuu ta'e. Naa kennuu diddee jedhaan ka'an daabboo naa kennuu diddee waan jiree maanaa jetti poolisii. Dirqama fadhii walii guutuun dirqama. Isiin hin kaafannee yoo jette. Wanni akkas jaamu jiru doktara waan hin taane naasisisin. Akka biree isiin hin barbaadu dadhabee jetti ani hin barbaada jedha jidduu kana wallolle. Sossobii karaa dhusiin jetti bakka poolisiin sinariitu sossobii karaa dhusiin jetti. Sinariitu sossobuma siin jetti malee. Okay. Kafedha ufiitiin malee jaartiin namatti kan jiran kun soba jechuudha. Soba. Sossobee yoo didde hoo. Ani poolisitti. Maali wayi dhagaa. Jaartiin tiyya na diddee jedhee poolisitti fiduu hin danda'u yoo isiin na didde. Laa poolisni waa hundatti nusiif wanni waa hundarratti hundaa'ee jaarsaa fi jaartii addan fageessu dhimma jajjabaa yoo ta'e malee. Dhimma jajjabaa yoo ta'e malee. Waan xixiqqoo sanarratti hundaa'ee jaarsaa jaartii addaan hin fageessu. Gaaffiin kiyya jaartiin tiyya na diddee jedhee an poolisitti fiduu hin danda'u. Anta nan beeku doktor bakka san hin geenye gaa nama osoo silaa bakka sanarra ijoolleen hiriyyaa teennaa mucaa ijoollee hiriyyaa teennaa tokkotu asi Kanaadaa matana deeme Kanaadaa deema waggaa tare. Deeman gisa ijoolleen baay'ee asii yaate san deeman. Yaa obboleetti tiyya deemanii kun ogisee haaraadha itti boorsaa mormaa fannifateetuma gurguddaan kun mana barumsaa deema jedha. Rabbi nuun haa didu. Ganaan illee yookiin yoo dhaqe yoo kadha kutaate ganaa mana boorsaa mormaa diduun ooltu faranjiin tun jaarsaaf jaarti illee boorsaa itti dirteetuma deemtan jira. Asii Kanaadaa dhaqanii gaafa kaarii inni illee mana barumsaa biraa deema isillee mana barumsaa biraa deemte natti fakkaate. Intaloon gisee boorsaa fannifattee dhaytu faranjittiin jiran jetteen jiran jette naan jetten jedhe ka jaarsanatti mee afaan jaarsanatti beek. This is not Africa naan jette jedhe. This is not Egypt naan jette jedhe. If you are make cook he go clean meeshaa maal jedhama. Washing. Clean qulqulleessu yoo ati nyaata gootu inni meeshaa qulqulleessu yoo ati uffata miiccitu inni si jala haa afu roorroon akka Afrikaa sun Afrikamatti dhumattee yoo inni xiqqooma siin loluu miti fuula sitti bade kol jedhituma lakkoofsa 99 kan itti kennan jedhe. Intaloon barumsa oolteetuma galtee ganama gisee ani faxarri hin jiru fiqir jedheen jedhe. Namse faxarri hin jiru yeroo an jedheen this is not African. Wallahi kijibaa miti jazbaa kijibaa keetu kun addaan bayan kunoo garagara jiranii amma waan hiriyyaa kiyya mudatutti maara Kanaadaa matanatti ijoollee waggaa darbe asii deeman kijibaa jedha akka waan lafaa kee haa ta'u. Akkamii ni beekaa. Naggaran goddanyaa eno dhuguma wal dhiisan maqaa dha'uun barbaadu. Intaloon mana barumsatti galtee gisee inni ganama fiqir nyaata fidi jedhuun kuni Afrikaa miti jetteen obboleessa rabbi. Gisee ani faxara godhu ati burcuqqoo dhiqi yeroo ani maarree godhu ati maarree godhi
kanaamiti jennaan biyyi jirru biyya faranjiitti jetteen wallolan akkamiin beektaa doktor laal namni anumarra mataa kiyyarraa kaasee jechuun maaliif nama qeeqoo nama qofa irratti hundaa'u osoo hin ta'in dubartii takka fakkeenyaaf biyya kana yoo fiddee biyya tana yoo fiddee akka waan billiin foqeelee hundeetu waliin dhaqanis dhaquu baatanis akkamii biyya tana keessatti maaliif akka hin beeku wal jalaa baasuun maaliif barbaachises hin beeku jecha tokko qofa dhageessee dubartiin bultii keessaan baatu baasawee sigalee raayidii kanaa fi maal godaa dhiirumaatitu dhalaa seelaa baasa dhalumaatu dhiira seelaa baasa. Yoo jabeeffattee hin qabatin jechuudha. Ammas namni keenya akkuma biyyaa dhufisan dhuguma yaa biyyatti gabrummaa san baree miti nama gabroomsuu baree miti akkasumatti hundaa biyya kana keessatti ammoo kan namni isaan beekanii jaalalaa wajjin nyaatanii jaalalaa wajjin dhuganii wajjin deemanii wajjin jiraatanidha. Amma keenya yoo isii fakkeenyaaf dubartii tana baatii faanii dhukkuba asii galee ganama shaayii danfisee waan obituu godhee fi suutii keenyaatti nyaadhuu jedhee mataa ol qabee nyaachisee wanni kana faranjiin akkana kunuunsiti. Dhalaan keenya kana agartee miti. Ana fuure mooliin na fuure ka bakka fi ciiftutti nyaate fi godhu bushaan tun dalagaa oolee kale. Ima nyaate ciifte. Egaa amma fakkeenyaaf baatii ta dhukkubuu jira miti ree. Ta dhukkubu yoo dhibee rabbi taate rakkoon qabu. Yoo dhibee rabbi taate garuu alaa ragam. No jechuun baatiitti ni jiraami. Ati siifaa geeloo. Nyaata oowwaa isii kanatti shaayii danfistee bishaan oowwaa isiidhaaf nyaata isiidhaaf akka isin jirtu dhalleessitee kaatee shaawara geessitee irraa dhiitee uffata jirtee fi teessanii nyaata wajjin nyaatanii dhalaan teenya dhiira akkanaa gizee agartee anis jaarsa kiyyaan akkana goradhaa osoo hin ta'in jaarsa akkanaatiin barbaada jetteetti jaarsa isiisa dhistee biraa deemtiin. In argatti yoo doon. I don't know, hin beekan. Gini shaawarallee teessisee irraa dhiqee uffata irraa jijjiiree nyaata fidee fi isiin maali haawultii wayiiti. Ani silaa isiin akkasnaan jette gurra kana lamaan akkisiin duddutti gamagamanaa walitti kabalee mana hidhaa guddicha maali jettanii goontaa nama momaarree san seena malee akkana himan goone. Riippoortii miti. Biyyatti na darbuu miti feran azaabatti na haa darban haga qaama irraa dhiqee maal godhee gabra dhalaa ta'u. Intilli shinna. Doktor amma ati ofii keetii afaaniin akkana jetti ammaan tana waxxaatii ganaa bultii hin jaarin fute dhalatti hin jijjiirin asliin akkana jeen akkamittiin akkana godha jee warra meeqaan ta'an kan jaartiif hin ajajamne jira jecha kana namoonni ajajamuu dhabna. Nothing gorsi Muhammad. Nothing gorsi Muhammad. Warra shamarranii wanni kaayisiin jette kun sirrii. Yaa jaarsa keenya wayin jaalalleen keenya jechuun anu tajaajiluu qaba nu kunuunsuu qaba nuti illee tajaajiluu qabna. Saa inni dadhabetti saa inni alaa dhufeetti habiibii baga nagaan dhufte weelkaam. Shamarri guutuun yaa jedha anchi maraattee lafa dubartiin. Maa maraatti sirrumaa bara doktor. Sirruma yaa sirruma. Nuti illee tajaajila feena kunuunsaa feena akkuma dhiirti kunuunsaa feetutti akkuma dhiirti kabajaa fi eegumsa qulqullina qaama isaatiif mana isaa feetutti nuti illee bar tajaajilaa fi kunuunsa feenaa bara. Amma fakkeenyaaf ani ilmaa 3-4 mana kana keessa guddisa jaarsa kiyya ala deemee dalagee dhufaa jechuudha. Amma mana qulqullina isaa eegee uffata isaa qulqullina eegee fi nyaata isaa fireesha godhee fi ijoollee teenya jechuudha qulqulleessee irraa dhiqee raffisee barsiisee fiti dadhabeen jira garuu isaan dadhabisanitti tajaajilan fedha nama na ol qabuun fedha yeroo na fura fudhadhisanitti nama na bohaarsuun fedha seegalee. Horiiti seensisee qaama saraqee uffata irraa jijjiiru. Maal biyya dimokiraasiitti deemuuf hawwitaree biyya gabrummaatitti deemuuf hawwita. Amma hatummaan seenaa fayyaaleettiin tunillee gaafa jireenya akkas na godhe jettiire. Akkamiin ni beektaa asli. Haala seenatti fooloo walirraa qabdanii ati. Walirraa qabna. Biloo godhe. Maaliif?
amma biloogor ijaartii amana naan balleessini akka laayivii kan hin dhageeffan sare. No, life irratti waan akkana hinaaso, life irratti waan akkana kana hinaaso jechuun ni gooti osoo hin ta'in atumti mataan keetiitu fadha keetiin goota sii galee atumti mataan kan kee jechuu jireenya biyya kanaa fadha sa'a wal siin geessu. Sa'aatiitu wal siif hin geenye faruma keetiin osoo isiin godhisiin hin jee matuma keetiif gargaaruudhaaf itti seentaa. Uffata irraa laawundarii geessitee uffata irraa dhiittee fiddee dadachaaftee osuma waan takka takka qoshasha irraa gabbaastee darbituuti meeshaa dhiquu dabartarraa. Meeshaa irraa dhiittee goggostee keessa osuma jettu shunkurtii cirtee fi achi kaa'uu fi eegalta. Osuma fi keetiyyattu nyaata godhu eegaltaa jechuudha. Sutuma suutaan baratta. Sutuma suutaan baratta. Wanni akkasitti jilmaadhaan barattu hin jiru. Eshi yoo an kana hunda godheefi isiin dadhabe jettee na didde hoo. Eshi. Akkam dadhabettee na didde? Waan ati jettu kana hunda godheefi shaawar illee seensisee uffata illee irraa jijjiiree qaama isillee sukkuumee nyaata illee kenneefi booda gidee ani waa barbaade yoo dadhabe jettee na didde hoo. Dhaggeeffadhu. Daraaraan urgaa tokko gaafa kunuunsa argate urgaa hin diduu jaa si galee. Fakkeenya amma mirgi achi yoo biyya faranjiititti mirgi shamarranii akka dhagaa jabaatame hardidha waa'ee shamarranii kan akkuma waliin. Haasawa haajaanii malee mirga dubartii qofaa miti. Atis yoo jaarsatti akkuma mirgi dhalaa jiru.